Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Viidiyoo irraa kanaan magaalaa addunyaarraa guddoo taate takkaanin waliin barsiisa. Addunyaan keessa jiraachaa jirru tun hangam takka saffisaan akka guddachaa jirtu wantoota nutti mul'isan keessaa isa tokko haalaallu. Saffisa addunyaan ittiin fiigaa jirtu kana nuti hoo quba qabnaa laata? Addunyaa tana walqixa tarkaanfachaa jirra. Tarkaanfachuu dhiisi sadarkaa addunyaan irra jirtu quba qabna. Hanga dhuma viidiyoo kanatti yoo qaamaa qalbiin na dhaggeeffatte waan guddaa tokko irraa baratta. Yoo xiqqaate ati eessarra akka jirtuu fi addunyaan ammoo sadarkaa tamirraa akka geesse hubachuudhaaf hedduu si gargaara. Kanneen haaree taatan subscribe godhaati mallattoo bilbilaa san tuqaa. Viidiyoon kun akka nama hedduu dhaqqabuufis laayikii godhuu hin dagatina. Ummanni biyyattii parsantii 50 dargaggoota. Galiin namni tokko waggaatti argatu doolaara 56,000 oli. Humna ittisa waraanaa jabaa uumanii jiran dhaabbileen isaanii sirriitti kan jaaramanidha. Tarree biyyoota dureeyyii addunyaa tana keessatti argaman. Gaasni akka madda bishaanitti bakka hundaan buruq jaa. Hawaasni biyyattii dalaguu baatus ciiseetuma nyaata. Akka fedhetti dhugee bashannana. Ikoonomiin biyyattii parsantiin 90 kan sossoo'u maallaqa gaazarraa argamuuni. Biyyiti tuni tamu malaata. Biyyiti irraa dubbachaa jirru biyya ati takkaan dhageenyisitti hin fakkaatin biyya Saa'udii Arabiyaati. Biyyiti addunyaa tana guuturraa laga bishaanii tokko hin qabne Saa'udiidha. Waggaa keessatti yeroo muraasaaf rooba xiqqaa tokko argatti. Garuu bishaan dachii jala jiruuf xiyyeeffannaa guddaa laachuudhaan parsantii 80 hanga 85 lafa jalaa argatti. Biyya keenyatti lafa qotanii bishaan argachuuf meetira 10 hanga 20 qofa qotuu barbaachisa. Saa'uditti garuu meetira 1,000 fi sanii ol lafa jala qotuu isaan barbaachisa. Akkasuma wajjin Saa'udiin arraan tana midhaan nyaatatiin of danda'uu bira dabartee qamadii, kuduraa fi muduraa biyyoota alatti erguudhaan beekamti. Waliigalli baay'ina hawaasa biyyattii keessa jiraatu miiliyoona 35. Kana keessa namoonni miiliyoona takka tuqaa lama kanneen biyya birarraa naaf dabra jaanii hojiidhaaf garas imalanidha. Lammiilee biyya alaa kanneen Saa'udii keessa jiran keessaa parsantiin 80 ammoo kanneen hojii manaa hojjetanii fi shufeerota taaksiiti. Lammiileen biyya Saa'udii guuteefii jira. Akka barbaadanitti biyya addunyaa guuturra naanna'anii bashannanaa jiraatan. Garuu wanni nama gaddisiisu wanni kun hanga dhumatti itti fufuu hin dandeenye. Maaliif laata? Gaasni isaanii hedduudha irrachaa dhufe. Ikoonomiin biyyattii akka malee dhagabbu'aa deeme. Haaluma kanaan yoo itti fufe waggoota muraasa booda Saa'udiin rakkoo hamaa keessa seenuuf teessi. Osoo gaasni isaanii akka fedhetti jiraatelleedha. Kana booda gatiin gaazaa addunyaa irratti hedduu gabbu'aa deema. Jaarraa ammaan tana keessa jirru kana gara dhumatti barbaachisummaan gaazaa guutumaan guututti dhabamuutu mala. Addunyaan konkolaataa gaazaan dalagu dhiiftee gara konkolaataa elektirikatti fuula ishii naannefattee jirti. Hunda caalaa ammoo koronaan dhufeeti ikoonoomii Saa'udii biyyatti laaqe. Lammiileen biyyattii kanneen gibira sumunii kafalanii beeyne fi ciisaniituma nyaatuu baran amma garuu jireenya hedduu itti hammaate. Mootummaan bilaashitti uummata qallabuun hedduu itti ulfaatee jira. Dargaggoonni parsantii 65 ol tahan hojii gadhiisanii jiran. Haala kanaan itti fufuun dadhabamee jira. Duuba Saa'udiin hiyyoomtee harka namaa eeggachuuf teessi. Akkuma re'ee fi gaala isaanii nu eegsisaa turanitti isaanilleen eeguuf deemanii laata. Faraqaan dubartoota mana namaa qulqulleessanii ammaan tana shamarran Saa'udii ga'uuf deemaa dhiiroo. Mootichi dargaggeessi ammaan tana dhufe Muhammad bin Salmaan lakkii kun gonkumaa hin ta'uu nuun jaa. Yaada furmaataa kan akkamii qaba laata mootichi kun? Kottumee waliin laalla. Piroojeektii niyoon jedhamu kan doolaara walakkaa tiriliyoonaa baasuun gad dhufe. Piroojeektiin kun bara 2030tti kan xumuramu jaarinsa meegaasiitii yeroo ta'u karoora addunyaa tana guuturraa biyya Saa'udii teekinooloojiidhaan tokkoffaa godhuuti. Yoo piroojeektiin kun milkaa'eef waggoota muraasa booda akkuma musliimoonni hajjiidhaa fi umraadhaaf garas imalanitti biyyiti addunyaa tun guutuun teekinooloojii Saa'udii daawwachuudhaa fi qooda irraa fudhachuudhaaf
garas yaa'uun isaanii hafan qabu. Obboleessoo piroojeektiin kun piroojeektii salphaa sitti hin fakkaatin gaa. Piroojeektii doolaara biliyoona 500 yookaan walakkaa tiriliyoonati. Maallaqni piroojeektii kana qofaaf bahu GDP Belgium yookaan Sweden walqixa. GDP Itoophiyaa ammoo dachaa 7 oliin caala. Salphumatti akka sii galuuf GDP biyyoota gaafa Afrikaa kanneen akka Suudaan, Keeniyaa, Itoophiyaa, Jibuutii, Eertiraa fa'aa yoo walitti dabalte walakkaa tiriliyoonaa yookaan baasii piroojeektii kanaan gahu. Ammallee daran sii salphisuuf maallaqni piroojeektii kanaaf bahu Itoophiyaa waggoota 39 baaftee ittiin jiraachuu dandeessi. Ergan kana hunda siif hime duuba mootichi kun horii kana hundaan maaluma jaaruu deema jechuun kee hin hafu. Gaafii hedduu bareedaadha. Deebisaa isaatiif ammoo ammallee anuma faana ture. Piroojeektiin kun bal'ina lafaa iskuweer maayila 10,000 irratti kan ijaaramudha. Lafa kaaba dhiha Saawudii Arabiyaatti argamtu naannawa Tabuuk jedhamu gammoojjii hamtuu humaa irra hin jirreetu jira. Gammoojjii hamtuu tanagaa tan jannata lafarraa godhuudhaaf tattaafachaa jiran. Lafti tun qarqara galaana diimaatti argamti. Biyya Masriitii fi Joordaaniin daangeffamti. Gammoojjii tanarratti daayinoosara roobotaa guddaa uumuudhaaf magaalaa guddoo teekinooloojiidhaan badhaatee fi magaalaa guddoo Ameerikaa tan taate Niiwoork dachaa 33 caaltu ijaaruudhaaf akkasuma ji'a yookaan baatii namtolchee samii gubbarra kaayuudhaaf yaalaa jiran. Akka mootichi kun jedhutti Suudii waggoota 10 booda daandii yookaan karaa waan jaamuun qabdu. Makiinaan isaanii samirra bararti obboleessoo. Magaalaan ijaaramaa jirtu tun faalama qilleensarraa zeeroodha. Magaalota kanneen qulqulleessan roobota. Daa'imman guutumaan guututti kan baratan holograam teekinooloojiidhaan yeroo roobni barbaachisetti akka boombatti banamee yeroo hanga barbaadamu roobe ammoo akka boombatti cufama. Humni elektirikaa magaalaa tanaa qilleensaa fi soolaararraa argama. Mootichi kun yoo dhugumaan waan kana milkeesse Saawudii Arabiyaan biyya teekinooloojiidhaan bashannanaaf ammayyummaa fi daawwachuudhaaf dorgomaa hin qabne taati. Mootichi hojii piroojeektii kanaatiif horsiisee bultoota naannoo kan jiran guutumaan guututti kaasee jira. Jaarmayni sadarkaa jalqabaa eegalee itti fufee jira. Dhaabbileen gurguddoon addunyaa tanarraa gorsa laatanii fi koonistirakshiinaa irratti hirmaatanii jiran. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya wanni ati yaadaa jirtu amma magaalaa sandaqeetiin raahaa tana hunda godhaa jetteeti yaadaa jirtaa miti. Re'ee fi gaala eegurraa ijoollee sosobuu fi mana qulqulleessurraa rabbi na baase achi dhaqeetiin miila walirra kaayee kompiitaraan taphadhafaa jettaami. Ati biyya jirtulleen Suudii miilan taaribaan deemanii dhaqan tana achi fiigee dhaqeetiin roobota mootichaa waliin taphadhaa jettee yaaduu dandeessa. Garuu dhiifama naaf godhi malee waan abdii si kutachiisu tokko sitti himuuf deema. Namoonni magaalaa tana keessa jiraatan namoota akkamsitti fakkaata? Namoota beekumsa isaaniitiin sadarkaa addunyaatti beekamanii fi dhiibbaa uumuu danda'an akkasuma namoota rabxaan maallaqa isaanii samii tuqe yookaan biiliyoonaroota addunyaa tanaa yeroo ta'u namoota miiliyoona takka hin caalle kan addunyaa guuturraa filamaniitu magaalaa san keessa jiraata. Mee gaafin si gaafadhaati ati isaan san keessa ni jirta? Beekumsa guddaa addunyaarratti si beeksisuu fi maallaqa rabxaa samii tuqu kan achi keessa jiraachuu si dandeessisu ni qabda. Yoo abdii kutuu baannee jabaannee ofirratti hojjenne garuu guyyaa tokko carraa akkasii argachuudha dandeenya. Ammallee abdiin jira jechuu barbaadeeti. Duuba maal rakkoo qaba magaalaa san seeneetiin mana madaam dalagaa yoo jettee yaaddeessu gongorte kalafa qulqulleessuu fi nyaata dhiyeessee meeshaa nama jalaa dhiqu roobotan siin jechaa jira bara obboleettii tiyya. Re'ee fi gaalli ammoo karoobotaa malee ka uumamaa kaarraa ati eeydu kun achi keessan jiru quba qabaadhu atis obboleessa kiyya. Walumaa galatti mootichi kun yoo milkaa'ee fi piroojeektii kana xumure Suudiin hirkattummaa gaazarraa gara teekinooloojii fi turizimitti ceetetii of dandeessee itti fufti. Yoo akkas hin taane garuu hawaasa jireenya qananii fi sadoo bare kamiila walirra kaayyateetuma nyaachuu bare kana sareen nyaatte. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire addunyaan sadarkaa ammaan tana dhagahaa turte tanarra geessee jirti. Anaa fi ati hoo eessarra jirra? Arraaf asirratti xumurre viidiyoo haarayaa fi yaada haarayaa nanga walitti deebinutti nagaatti naaf tura isinin jaaladha.